Show hirmaachuudhaaf yaalilee hangammaatti godhamaa jiraniin sagantaaleen adda addaa turte. Goota faayyuutiin gaafa du'e faarsinaa yeroo lubbuudhaan jirru waliin godhannu qomoo duunaan imimmaayyaaf na nuti sabni Oromoo. Dhibee waliin ilaallu jiruun ormaaf firatti duunaan waliif iyyina waldagannee jiratti. Hirmaachuudhaaf yaalilee hangammaatti godhamaa jiraniin sagantaaleen adda addaa turtiilee guyyoota darban keessa geggeeffameen walaloleen adda addaa qophaa'anii jiranii keessaayyuu sagantichi ammumarraa akka miidhaguu danda'uu fi keessaayyuu haaldureewwan adda addaa akka sirraa'u qaban irratti mariileen gurguddoon geggeeffamanii jiranii yoo yaa nagaa isin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa gara YouTube chaanaalii keenyaatiin hordofartan akkasuma gara Facebookaa fi marsaalee hawaasummaa kallattii adda addaatiin hordofartan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Eeyyangaa wal morkii ajaa'ibsiisoo dinqii addunyaa kanaa keessaayyuu gara Artii Oromootiin walaloo qopheessuudhaan geggeeffamu bara 2025 wabeeffachuudhaan geggeeffamu irratti qophiileen haalduree guyyaa kaleessaa fi elgaddaa mariileen babal'oon geggeeffamee jira. Qophii kana irratti kan hirmaatan barsiisaa abdachaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee kallachiidhaan irratti qooda fudhatanii jirani. Haaluma kanaan immootu obboleeskeen Guma Show sagantaa kana irratti adda durummaan ispoonsara ta'uudhaan kan beekamu mariileen ajaa'ibsiisoon geggeeffameera. Waan dinquu keessaa waan hedduu nama gammachiisu keessatti guyyaa kaleessaa walalooleen hedduun qophaa'anii jiranii walalooleen qophaa'an hedduun isaanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasuma haadholee irratti kan xiyyeeffatee fi jaalala biyyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Zumaaraa shamarree jedhamtu qophii kaleessa galgala geggeeffame irratti keessaayyuu walaloo ajaa'ibsiisaa qopheessuudhaan artistii gameessaa artistii Oromoodha. Bara wayyaaneen Oromoo rakkisaa turte keessatti wallisee manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa amma University College deemuudhaan warraaqsa qabsoo Oromoo jajjabeessaa ture artist Kadir Martuuti wal qabachi walaloo ajaa'ibsiisaa geggeessaa turteerti. Zumaaraan dhuguma dubbachuudhaaf sagantaa irratti walaloon isiin dabarsaa turte maal fakkaata kan jettiin deebinaa turtii gaarii. Gaafa lubbuudhaan jirru hin qabnu waliin naasuu amala kootiif keetii reeffaaf imimmaayyaasuun walittuu summii taanee mul'ata wal jaamsinaa galmee gootaaf hayyuutiin gaafa du'e faarsinaa yeroo lubbuudhaan jirru waliin godhannu qomoo duunaan imimmaayyaaf na nuti sabni Oromoo. Dhibee waliin ilaallu jiruun ormaaf firatti duunaan waliif iyyina waldagannee jiratti jaalala waliin laachuun osoon tariin lubbuudha gaafa duutee godaante waliif bo'uun cubbuudha. Eeyyeen amala keenya fayyaadha waldagannee du'aa walii barbaaduun seenaa kalee yaadannee har'a garaa wal waaduun eeyyeen amala keenya. Gaafa jirru lubbuudhaan rakkoo waliin gaafanne gaafa lubbuun godaanne seenaa isaa barreessina reeffa gubbaa dhaabbanne boonyeetu wal bochifnee imimmaan lakkuu yaamne oduudhaaf toora gallaa seenaa jiruusaa kaamne erga inni lubbuun darbee waa'ee isaa tarreessina walaloo sirba baafnee kitaabaan barreessina gaafa inni lubbuun jiruusaa quba dhabna gaafa inni du'ee bade gaddaan hamilee cabna guyyaa torban hin guunnee gadda isaan of abaarree footoo isaa uffannee iyyinee mankaraarree maqaa isaa waamaa oolla sagalii xuuxannee kan jiru bu'aa buufna osoo waliif quuqamne. Gadda torban hin guunneef ajandaa dhiiraaf durbaa piroofaayil godhannee dhufnee miidiyaa gubbaa wayyoo anaa nyaatu goota keenya sidhamne akkamiin fayyina ree hamilee keenya cabne wayyoo anaa nyaatu gaa. Wayyoo duutee baddeeree goota kiyya yaa qomo osoma si jaallatu sabni kan kee Oromoon takkaa saara galfattee osoo hin jiraatiin jiru wayyoo anaa nyaatu ree duutee baddee yaa tiru. Mar'imaan kee hiitee osoo qabsaatu saba biyyeen isheen si nyaatte safuudha isheef fafa wayyoo anaa nyaatu gaa mana gaariis bitattee jiruun ijaarre fuutee goota mudhiin sinnaara ati dhugumaan duute gaachana sabaa taatee dhibeedhaan osoo kaattu safuu maaliif dagatte biyyeen isheen si nyaattu jennee du'aa komanna gaafa godaane gootni nuti sabni Oromoo kan keenya kana qoodni ay jennee hirqinee himimmaan lukkuu yaamnee osoo lubbuudhaan jiru isa kufe maan kaafne eeyyeen amala keenya. Eeyyeen meeqatu kufee hiriyaaf fira dhabe meeqatu lubbuun jiru hamileen isa cabe meeqa golatti galee waggaaf baatii lakkaa'e meeqa du'a filate kan jiruun itti hadhaa'e eeyyeen amala keenya. Beekaa fi hayyuun cimaan gootichi goota dhalche meeqatu dhibee hamaan gola keessatti ol galche nama lubbuudhaan jiruuf tasa hin qabnu naasu faayidaa maal qabaree du'aaf imimmaayyaasuun. Wal mararfachuu qabnaa osoon dhufin duutii reeffaaf imimmaayyaasuun dhaabbachuu qaba muudiin eeyyeen amala keenya. Gaafa du'aa iyyinee reeffa imimmaan obaafna lakkii dhiisi saba koo osoo jiruu wal kaafna. Gaafuma namni du'e boonyee reeffa baadhanne maal qaba osoon hin du'in qaqqabnee yoo yaallanne. Afshirsiif jirraa jennee
yoon qooddatiin madaasa gaafa biyya nyaatame lakkuu harquun maal baasa waggaa du'aa kabajuuf dungoo shaamaa baadhannee boonyee seenaa isaa himna huccuu gaddaa uffannee miti kan barbaadamu suuraa isaa uffachuu tarii daandii gubbaatti siidaa reeffaa hojjechuu kaleessa isaa yaadanii seenaa isaa lakkaa'uun haka giniina bowwuu tokko saallaatti hin ga'u eeyyeen akkastu wayya kan du'ee boolla seenee erga lagatee jiru isa lubbuudhaan jiru jabeeffadhu yaa tiru kan duunaan biyyeen nyaatte goota kumaatan beekna kan lubbuun jiru tumsuuf maaliif du'a isaa eegna qaqqaalii goota sabaa qaxalee sabni eegu noobeelii biyyeen nyaatte meeqa kana nuu beeku kanaafuu kan du'e silaan galu itti cufamee karaan isa lubbuudhaan jiruuf barbaadu qabna fala lubbuun du'aaf jiraatti gonkumaa naftu martuu osoo lubbuun nuuf jiru qaqqabaa ka dirmartuu show irratti hirmaachuudhaaf yaalilee hanga ammaatti godhamaa jiraniin sagantaaleen adda addaa turtiilee guyyoota darban keessa geggeeffameen walaloleen adda addaa qophaa'anii jiranii keessaayyuu sagantichi ammumarraa akka miidhaguu danda'uu fi keessaayyuu haaldureewwan adda addaa akka sirraa'u qaban irratti mariileen gurguddoon geggeeffamanii jiranii yooyyaa nagaa isin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa gara YouTube chaanalii keenyaatiin nu hordofartan akkasuma gara Facebookaa fi marsaalee hawaasummaa kallattii adda addaatiin nu hordofartan baga nagaan dhuftan isiniin jedha eeyyangaa wal morkii ajaa'ibsiisoo dinqii addunyaa kanaa keessaa gara Artii Oromootiin walaloo qopheessuudhaan geggeeffamu bara 2025 wabeeffachuudhaan geggeeffamu irratti qophiileen haalduree guyyaa kaleessaa fi elgaddaa mariileen babal'oon geggeeffamee jira. Qophii kana irratti kan hirmaatan barsiisaa abdachaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee kallachiidhaan irratti qooda fudhatanii jirani. Haaluma kanaan immoo obboleeskeen Guma Show sagantaa kana irratti adda durummaan ispoonsara ta'uudhaan kan beekamu mariileen ajaa'ibsiisoon geggeeffameera waan dinquu keessaa waan hedduu nama gammachiisu keessatti guyyaa kaleessaa walalooleen hedduun qophaa'anii jiranii walalooleen qophaa'an hedduun isaanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasuma haadholee irratti kan xiyyeeffatee fi jaalala biyyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Zumaaraa shamarree jedhamtu qophii kaleessa galgala geggeeffame irratti keessaayyuu walaloo ajaa'ibsiisaa qopheessuudhaan artiistii gameessaa artiistii Oromoodha bara wayyaaneen Oromoo rakkisaa turte keessatti wallisee manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa amma University College deemuudhaan warraaqsa qabsoo Oromoo jajjabeessaa ture artiist Kadir Martuutiin wal qabachi walaloo ajaa'ibsiisaa geggeessaa turteerti. Zumaaraan dhuguma dubbachuudhaaf sagantaa irratti walaloon isiin dabarsaa turte maal fakkaata kan jettiin deebinaa turtii gaarii. Walaloo sirba baafnee kitaabaan barreessinaa gaafa inni lubbuun jiruu isaa quba dhabna gaafa inni du'ee bade gaddaan hamilee cabna guyyaa torban hin guunnee gadda isaan of abaarree footoo isaa uffannee iyyinee mankaraarree maqaa isaa waamaa oolla sagalee dhiixuuxannee kan jiru bu'aa buumna osoo waliif quuqamne gadda torban hin guunneef ajandaa dhiiraaf durbaa profaayil godhannee dhufnee miidiyaa gubbaa wayyoo anaa nyaatu goota keenya sidhamne akkamiin fayyinaree hamilee keenya cabne wayyoo anaa nyaatu gaa wayyoo duutee baddeeree goota kiyya yaa qomo osoma si jaallatu sabni kan kee Oromoon takkaa saara galfattee osoo hin jiraatiin jiru wayyoo anaa nyaaturee duutee baddee yaa tiru. Mar'imaan kee hiitee osoo qabsaatu saba biyyeen isheen si nyaatte safuudha isheef fafa wayyoo anaa nyaatu gaa mana gaariis bitattee jiruun ijaarre fuutee goota mudhiin sinnaara ati dhugumaan duute gaachana sabaa taatee dhibeedhaan osoo kaattu safuu maaliif dagatte biyyeen isheen si nyaattu jennee du'aa komanna gaafa godaane gootni nuti sabni Oromoo kan keenya kana qoodni ay jennee hirqinee himimmaan lukkuu yaamnee osoo lubbuudhaan jiru isa kufe maan kaafne eeyyeen amala keenya eeyyeen meeqatu kufee hiriyaaf fira dhabe